kabajamtoota daawwattoota YouTube channel Buzeeks Bohaarsaa akkam jirtu fayyaa keessanii guyyaa irraa immoo qophii adda ta'eef kallattiisiin kanaan dura beenneen keessummoota garaagaraa isinii qabadhee dhufeetan jira. Keessummoonni keenya aartistoota hundi isaanii iyyuu jalqaba nama si faarsuun barbaada maqaa haaraan si moggaasuu barbaada naan jettu jirti. Mee margitu maal naan jechuu barbaaddeeti? Tiyaasuudhaan keessummaan gaaffii dhiyeessinuu fi Galaanaa Gaaromsaa mee obsaa fi ati akkam mee waa'ee obsaaf Oromoo kan akkamitti ilaalta yeroo meeqa obsettee lafa keessaati akka keetitti mee Galaana maal jetta? Egaa kudhan obsee. Egaa Galaanaan kudhan nuun jedhee jira yoo san? Obsaan sadii obsitoo qichaa. Teekiyyaa badhaadhaa Oromoof obsa gooti. Aina obsa isaanii kanaan wal qabatee Andu'aalem Gosaa atoo yaada maalii qabdaa? Sagaltaman si taajjabe. Deebii qabdaa Mogoroo meegaatti gama keetiin?Alittiin jira otu nagaa. Suwaayin jira otu nagaa. Atillee Qilintoo jirtaare maarsu lultattan si argee ture garuu Qilintoo waan jirtu natti hin fakkaatu mee waan fedheef yoo haa ta'u dhufnee si gaafanna. Mee itti aansuudhaan fedhii nama qabu jira. Mee Zaakir Abdallaa ati akka keetitti bakka Oromoo buutee fedhiin kee maalii maal barbaaddaati? Hunduu amma dhugaa feenaa. Godaanni isa qabnaa bari mataa seenaa. Godaanni isa qabnaa bari mataa seenaa. Kanaaf sabni Oromoo amma dhugaa feenaa. Okay, dhugaadha kan itti barbaaddu. Dhugaa kanaaf immoo mee argamuu namne Andu'aalem maal jette? Hoya barbaada dhugaa mul'ate. Hoya barbaada dhugaa kan kee mul'ate. Hoya barbaada dhugaa mul'ate. Hoya barbaada dhugaa kan kee mul'ate. Dhugaan mul'ateera nuun jedhe eessatti argee laata bakka isaa kallattii isaa nutti himuu danda'an duun? Asiin gadi. Waaw asiin gadi nuun jedhe asiin gadi kaanee barbaada deemna. Sagantaa taanu kutaa lamaffaasaa qophii kan biraatiin weellistoota garaagaraa akkasuma dubbisnees ni dhiyeessina. Yaada keessan koomentii keessan nuun ka'a sheer waliif godhaa. Bohaaraatti galatoomaa ani Buzuwaa Lamasaffaa yookiin komeediyaan Buzeeks Bohaarsaati galatoomaa.